Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u ijoollee kun qophii sagantaa dhaabitaatii har'a Abrahaamii fi keessummoota isaa sadan jennee seera uumamaa boqonnaa 18 irratti hundaa'uudhaan seenaa gabaabaa isiniif finnee dhufneerraa nu waliin turaatii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa waan jireenya keessaniif ta'u immoo irraa barattu. Waa'ee Abrahaamiif Saaraa utuu seenaa keenya har'aa hin baratiin dura waa'ee Abrahaamiif Saaraa waan tokko isinitti himuun barbaada. Egaa seenaan Abrahaamiif Saaraa seera uumamaa boqonnaa 12 kaasee barreeffamee kan jiru yeroo ta'u, Abrahaamiif Saaraanii namoota Waaqayyoo kakuu fi yaada guddaa irraa qabu turani. Abrahaamiin Waaqayyo tuunni maatii isaaf fira isaa keessa jiru Waaqayyo maalittiin jedhee an saba guddaan si godhaa, ati maqaa guddaa qabaattaatii lafa kana keessaa ba'iitii gara an lafan sitti agarsiisu yookiin gara biyya ani sitti agarsiisu sana dhaqii jedheetu Waaqayyo Abrahaamiin isa abboome. Yeroo Waaqayyo akkas isaan jedhu Abrahaamis abboomamuudhaan maatii isaaf fira isaa keessaa ba'eetu gara lafa Waaqayyo isatti agarsiise sana adeeme. Egaa Abrahaam kakuu guddaa fi kakuu baay'ee Waaqayyo biraa qabaa ture. Maqaan isaa akka guddaa ta'u, inni akka saba guddaa ta'u, ijoolleen isaa akka cirrachaa akka baa'atan, ijoolleen isaa akka urjii waaqarra jiru lakkaa'amanii akka isaan hin dhumne kakuu hedduu nama qabu ture Abrahaam. Abrahaamiif Saaraan ega maatii isaanii fira isaanii dhiisanii gara lafa Waaqayyo isaan agarsiisetti adeemanii bara dheeraaf turaniiru. Yeroo kana keessatti Abrahaamiif Saaraan mucaa tokkollee hin godhanne turani. Biyya isaanii yeroo turanillee sagalee Waaqayyo kan inni nutti himu Saaraan nama mucaa hin qabne yookiin dhabduudha jedheetu nutti hima. Eega achii ba'anii biyya adda addaa deemanii karaa adda addaa hamma adeeman kanallee mucaa tokkoyyuu akka isaan hin godhanne sagalee Waaqayyoo nu barsiisa. Abrahaamiif Saaraan namoota sanyiin isaanii baa'atan, namoota sanyiin isaanii akka cirrachaa baa'atan utuu ta'anii jiranii har'arra ta'anii garuu mucaa tokkollee namoota hin qabnedha isaan. Egaa ijoollee waa'ee seera uumamaa immoo waa xiqqoo dubbachuudhaaf dubartiin tokko kan isheen mucaa godhachuu dandeessu yoo baa'ate amma waggaa 45 yookiin hanga waggaa 50ttidha. Isa yoo darbee dubartiin tokko mucaa godhachuu hin dandeessu. Qaamni ishee mucaa godhachuudhaaf qophiis hin qabaatu, haala mijataas hin qabaatu. Kanaaf dubartoonni kan isaan mucaa godhachuu danda'an amma waggaa 50tti yoo baa'ate yoo turedha malee isa booda godhachuu hin danda'an. Kun immoo seera saayinsii keessatti illee kan beekamudha. Egaa Abrahaamiif Saaraan dulloomanii nama waggaa 90 turani. Keessummoota kana sadan yeroo argu Abrahaam lafa taa'uu ka'eetu qoomma'ee yookiin gombifamee sagadeefiitu gooftolii koo taa'aa. Miilla keessaniif bishaan isiniif laanna, miilla dhiqattanii boqottu, nyaata nyaattanii waa dhugdanii adeemtuuti taa'aa jedheetu keessummoota kana isaan keessumsiise. Ulfina guddaadhaan namoota mana isaa dhufan kana sadan isaan keessumsiise jechuudha. Sagalee Waaqayyoo immoo yeroo nutti himu namoonni kun sadan namoota akka keenyaatu hin ta'in ergamoota Waaqayyoo akka isaan ta'an adda baasee nutti himaa jechuudha. Abrahaam haala kanaan isaan simatee isaanis tole jedhanii qabbana mukaa jalaa taa'ani. Yeroo isaan taa'an sagalee Waaqayyoo kan inni nutti himu Abrahaam dhaabbateetu isaan keessumsiisee jedha. Isaaniif ergamee jedha. Egaa Abrahaam maal godhee? Saaraadhaan fiigee dhaqeetu Saaraa daakuu isa bareedaa isaa fuudhiitii maxinoo maxiniif jedheetti hime. Saaraanis akkasuma maxinoo maxintee fi innis immoo aannan yookiin itittuu fideetu keessummoota isaa kanaaf kenne. Isaanis aannanii fi itittuu isaaniin fudhatanii dabalataan immoo Abrahaam fiigeetu garbicha isaa tokkoon yookiin ergamaa isaa tokkoon
dhaqii sangaa bareedaa kana naaf qalii qopheessii naaf fidi jedheetu isatti himee namichis akkasuma hin godhee egaa Abrahaam sangaa qaluudhaan itittuu kennuudhaan akkasumas immoo maxinuudhaan keessummoota isaa kana ulfina guddaadhaan isaan keessumsiisee jechuudha. Utuma nyaataa jiranii inni tokko isaan keessaa akkas jedhe, Abrahaam bara dhufu yeroo kana Saaraan mucaa ilmaa hin godhatti jedheetu itti hime. Yeroo kun kana jedhu Abrahaam illee na'uu danda'a. Saaraan immoo dhokotteetu dhaggeeffattii turteewu waan isaan jedhan kana hin dhageesse. Akkuma silaa isinitti hime Saaraan naannoo waggaa 90 taateetti dubartiin immoo kan isheen mucaa godhachuu dandeessu dubartiin kamiyyuu hanga waggaa 50ttidha. Saaraan nama guddoo jaartii waan taateef sadarkaa sanatti mucaa godhachuu hin dandeessu turte akka uumamaatti. Saaraan yeroo kana dhageessu ana ishee waggaa 89 taatetu mucaa godhachuu danda'a. Ani dulloomeera, abbaan manaan koos dulloomeera, kun akkamitti ta'uu danda'a jetteetu hin kofalte jedha sagalee Waaqayyoo. Kanumaan ergamaa Waaqayyoo akka isheen kofalte bareetu Saaraan isan akkas jedhe hin kofalte moo jedheetu gaafate. Yeroon akkas jedhu Saaraan lakki gooftaa koo ani hin kofalle jetteetu sodaattee waan tureef ani hin kofalle jetteetu deebisteefi jechuudha. Hin sobde malee garuu Saaraan kofaltee turte. Kanumaan gaa keessummoonni kun sadan gara mana Abrahaam dhufanii taa'anii nyaatanii dhuganii boqotanii miilla isaanii dhiqataniitu ergaa Abrahaamii fi qaban immoo itti himanii waggaa har'aa yoona kana Saaraan isheen dulloomtuun mucaa ilmaa hin godhatti jedhaniitu ergaa Abrahaamiif fidan itti himanii akkasumas immoo boqotanii gara karaa isaaniitti adeeman. Ijoollee sagalee Waaqayyoo kan inni nuuf kenname akka nuti irraa barannuufidha. Waan sagalee Waaqayyoo keessa jiru dubbifannee seenaa jireenya keenyaaf guyyaa guyyaatti haala ittiin deddeebinu irraa barachuudhaaf sagalee Waaqayyoo nuuf kenname waan ta'eef jireenya keenyaaf seenaa kanarraa maal barannaa jenneetu ilaalla. Yeroo Saaraan kofaltu an akkamittan nama waggaa 89 ta'ee mucaa ilmaa godhachuu danda'a jettee yeroo isheen kofaltu ergamaa Waaqayyoo akkasittiin jedhe. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabu jiraaree jedheetu ishee gaafate yookiin ishee Abrahaamiin gaafate. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabu jiraaree jedhee gaafate. Deebiinsaa immoo maalinni yoo jettan hin jiru. Waaqayyo waan dinqisiisaa hundumaa gochuu danda'a. Waaqayyo Waaqni nu waaqessinu Waaqayyoonni Waaqaaf lafa kana uumee waan dinqisiisaa hundumaa waan gochuu danda'udha. Akkuma amma seenaa kana keessatti barannee Saaraan dubartii umriin ishee baay'ee dulloome nama mucaa godhachuu hin dandeenye turte. Garuu Waaqayyo waan dinqisiisaa hundumaa waan gochuu danda'uuf Saaraan ilma godhachuu dandeesseetti. Egaa ijoollee jireenya keenya keessatti Waaqayyo waan dinqisiisaa gochuu hin danda'a. Waaqayyo waan dinqisiisaa inni gochuu dadhabus tokkollee hin jiru. Waaqni keenya qulqulluu waan ta'eef yeroo hundumaa waan gaarii gochuutti, waan dinqisiisaa gochuutti, waan ulfinaa fi galata guddaa isaaf fidu gochuutti Waaqni keenya beekamaadha. Kanaaf gaa Waaqayyo waan dinqisiisaa, waan namaaf hin danda'amne, waan humna namaa ol ta'e yookiin immoo waan haalaa ol ta'e Waaqayyo gochuu danda'a. Egaa haaluma amma keessa jirtan keessatti illee Waaqayyo waan dinqisiisaa gochuu danda'a. Fuulduratti gaafa nama guddaa taatan haala hundumaa keessatti Waaqayyo humna isaatiin waan dinqisiisaa gochuu danda'a.
faarfannaadhuma nama barreesseen isinii fi faarfadhaa. Faarfannaan kunii walaloo gabaabaadha. Zeemaas baay'ee hin qabu, garuu sumama barannee walii wajjiniin faarfanna. Wanti dinqisiisaa Waaqayyo gochuu dadhabuu jiraaree. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabuu jiraaree. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabuu jiraaree. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabuu jiraaree. Inni waan hin jirre jiraachisuutti beeka. Haala hundaa keessattis inni qaba akeeka. Kanaaf yeroo hundaa waaqessinaa ni nuti. Humnaa fi aboonsaa kan bara baraati. Kanaaf yeroo hundaa waaqessinaa ni nuti. Humnaa fi aboonsaa kan bara baraati. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabuu jiraaree. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabuu jiraaree. Inni waan hin jirre jiraachisuutti beeka. Haala hundaa keessattis inni qaba akeeka. Kanaaf yeroo hundaa waaqessinaa ni nuti. Humnaa fi aboonsaa kan bara baraati. Egaa akkuma amma barannee wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabu tokkollee hin jiru. Waaqayyo waan dinqisiisaa hundumaa gochuu danda'a. Waan hin jirre jiraachisuu hin danda'a. Haala hundumaa keessatti, dhabuu keessatti, argachuu keessatti illee Waaqayyo akeeka qaba. Akkasumas immoo waan aboonsaa humni isaa bara baraan jiraatuuf Waaqa dinqisiisaa fi Waaqa nu jaallate waan ta'eef bara jireenya keenya hundumaa Waaqayyoon hin waaqessina. Egaa ijoollee barumsi nuti har'aaf qabnu kanumadha. Seenaa Abrahaamiif Saaraa irraa waan gabaabduu barattaniittu jedhee namanaa. Egaa akkuma sila jennee Waaqayyo waan dinqisiisaa hundumaa gochuu danda'a kan jedhu irraa baranneerraa. Waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Seenaa saammoo kana caalaatti hubachuudhaaf dhaqaatii seera uumamaa boqonnaa 18 keessaa dubbifadhaa. Egaa Waaqayyo ammas daddabalee isinaa eebbisu. Sagalee isa har'a dhageenye kanaan immoo Waaqayyo jireenya keenya keessatti, jireenya koof jireenya keessan keessatti waan haaraa fi waan dinqisiisaa akka inni godhu kadhata kooti. Egaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Fakkii asirratti argamu immoo kan bilisaan nuuf kennanii Free Bible Images kan jedhamanidha. Waaqayyo isaan eebbisu jenna. Amma yerootti aanutti wal arginutti nagaa Waaqayyo keessa jiraadha.